nageenyi keenya kan jaalalaa bakkuma jirtanitti isin haa ga'u. Namoonni miseensa YouTube channel keenya hin ta'in oduu fi sagantaan itti hojjennu yeroodhaan akka isin bira ga'uuf subscribe godhuu hin dagatinaa. Nu jabeessuudhaaf ammoo like, comment, share godhaa gamanumaan gara bal'ina oduu keenyaatti isin dabarsina. Naannoo uummattoota kibba lixa Itoophiyaa raafii boruu ni geggeeffama. Godinaaleen 5 fi aanaan addaa tokko waliin ta'uun naannoo uummattoota kibba lixa Itoophiyaa hundeessuun har'aa eegalee ni geggeeffama. Naannoon uummattoota kibba lixa Itoophiyaa naannoo 11ffaa ta'uun ni hundeeffames jedhameera. Murtoo uummattoota kibba lixa Itoophiyaa fulbaana 20 geggeeffame hordofee sagantaan naannoo uummattoota kibba lixa Itoophiyaa 11ffaa hundeessuun har'aa fi boruu ni geggeeffama. Hundeeffama naannichaaf hooggantoonni fi kutaaleen hawaasaa godinaalee 5 fi aanaa addaa tokkorraa walitti dhufan argamaniirus jedhameera. Keessummoonni naannolee fi federaalaa hundeeffama kanarratti hirmaachuuf magaalaa Boongaa seenaniiru. Guyyaa boruu naannoon uummattoota kibba lixa Itoophiyaa naannoo 11ffaa ta'uun kan hundeeffamu yoo ta'u, heerri mootummaa naannichaa ni raggaasifamaa akkasumas pirezidaantii fi afyaa'in naannichaas akka moggaafamantu eegama. Guyyaa har'aa guutuu Oromiyaatti talaalliin vaayirasii koronaa laatamaa jira. Naannoo Oromiyaa hundatti talaalliin vaayirasii koronaa laatamuu eegaluunsaas ibsameera. Naannichatti sadaasa 13 hanga 22 bara 2014tti lammiileen miiliyoona 2.6 ol ta'an talaallicha ni fudhatus jedhameera. Duulli talaallii COVID-19 guyyoota 10f turu kunis guyyaa har'aa guutuu Oromiyaatti kennamuu eegaleeras jedhameera. Lammiin umuriin isaanii waggaa 18 fi isaa ol ta'e talaallii koronaa kana fudhachuun fayyaa isaanii eeggachuu akka qabu ibsamuu ragaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa irraa argame ni mul'isa. Oduu gaddaatiin immoo haleellaa humnoota finxaaleeyyii Amaaraatiin godina Shawaa Lixaa naannootti raawwate lubbuun namoota hedduu darbuudhaa fi hedduun miidhamuu hedduun akkasumas du'aa fi jiruu isaa dhabamuu irratti odeeffannoo baajiran irratti odeessa qabnam. Oduu injifannoo waraana bilisummaa Oromootiin ammoo gootichi waraana bilisummaa Oromoo Yubdoo fi Leeqaa Dullachaa guutumatti to'achuu isaa irratti Jaaloodaa Tarbii gara fuula Tiwiitara isaatiin kan beeksisee fi odeeffannoo injifannoo waraana bilisummaa Oromoo ba'an irrattis odeessa bal'aa qabnam. Oduu biyya biraatiin ammoo biyya ollaa Itoophiyaa kan ta'e Suudaan keessatti mormiin ergeetti cimee booda waraanni Suudaan fonqolcha raawwateen muummicha ministeera biyyattii Abdallaa Hamdok hidhaarraa mana keessaa erga ka'ee booda aangoo isaatti deebisee muuduudhaaf kan jiru ta'uun dhaga'amaa jira. Oduu gaddaatiin ammoo godina Shawaa Lixaa aanaa Noonnoo ganda Mattuu Sillaasee qofatti hidhattoota Amaaraatiin namni 23 ol ajjeefamuun mirkanaa'ee jira. Godina Shawaa Lixaa aanaa Noonnootti sadaasa 19/2020 hidhattoonni naannoo Amaaraa ilmaan Oromoo danuu bakka takkatti hoggaa ajjeesan qabeenya hedduu barbadeessuudhaan garii saamanii deemuu odeessi achirraa ba'aa jiru ni mul'isa. Akka odeessi naannoo sanirraa ba'aa jiru eerutti haleellaa hidhattoota naannoo Amaaraa sadaasa 19/2020 ilmaan Oromoo aanaa Noonnoo ganda Mattuu Sillaasee keessatti jiraatan irratti raawwataniin ganda kana keessa qofa hanga ammaatti namoonni 23 ol du'uun mirkanaa'ee jira. Haaluma kanaan ilmaan Oromoo hedduunis madaa hamaa madaa'uudhaan yaala adda addaa argachaa jiraachuun kan himaa jiru hoggaa ta'u humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa kun uummata nagaan taa'ee jireenya jiraatu irratti dhukaasa dhufanii bananiin hedduu isaanii ajjeesuudhaa fi hedduu isaanii immoo madoodhaaf saaxiluu isaaniitu gabaafamaa jira. Akka odeeffannoon kun ba'aa jiru eerutti hanga odeessi kun ba'utti namoonni ajjeefaman nama 23 ol hoggaa ta'anii namoonni hedduun ammoo madaa cimaan irra ga'uudhaatu odeeffamaa jira. Itti dabaluunis odeeffannoon kun akka eerutti namoonni hedduun naannicha keessaa ukkaamsamanii dhabamsiifamuudhaa fi hanga ammaatti eessa akka jiran kan hin baramne ta'uudhaas ni eerama. Haaluma kanaan barbaadamanii reeffi namoota lamaan bakka fagoo irratti kan mul'atu ta'uu kan eeramu hoggaa ta'u namoota hedduu biraa immoo osoo hin mul'atin du'aa fi jiraa isaanii kan dhaban jiraachuudhaas qaamonni hawaasaa miira gaddaatiin odeessi kana baasan ni himani. Oduu injifannoo waraana bilisummaa Oromootiin Yubdoo fi Leeqaan Dullachaa waraana bilisummaa Oromootiin to'atamu dubbii himaan waraana bilisummaa Oromoodhaa Jaaloodaa Tarbiidhaa ibse. Waraanni bilisummaa Oromoo godina Wallaggaa Bahaatti kan argamtu aanaa Leeqaa Dullachaa fi Wallaggaa Lixaatti kan argamtu aanaa Yubdoo guutumatti bulchiinsa bilisiginna jalam bilisa baasuu dubbii himaan idil-addunyaa waraana bilisummaa Oromoo ibsee jira. Dubbii himaan waraana bilisummaa Oromoo idil-addunyaadhaan Jaaloodaa Tarbiidhaan gama fuula Tiwiitara isaa irratti akka ibsanitti aanaaleen lameen guutumatti waraana bilisummaa Oromoo jala galanii jiranii kan jiru hoggaa ta'u waraanni bilisummaa Oromoo kanaan duras aanaalee Gidaamii Beegii fi Qoondaalaa bulchiinsa bilisiginna jalam
guutumatti bilisa baasuusaas itti dabaluun ibsee ture. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo boondoonii giddugaleessaas bakkoota hedduutti qabsoo gaggeessaa jiran injifannoolee boonsaa galmeessaa jiraachuun kan himu waggaa ta'u guyyaa irraan sanaas dirree Hincinnii fi naannawa sanittis qabsoo gurguddaa gaggeessaa jiruun injifannoolee boonsaa galmeessaa jiraachuun mul'ataa jira. Waraanni bilisummaa Oromoodhaa boondoonii lixaa fi boondoonii giddugaleessaa tarkaanfii gurguddaa duula imala Finfinneedhaa gaggeessaa jiraniin injifannoolee guddoo galmeessaa jiraachuu isaanii beeksisaa kan jiran waggaa ta'u yeroo kanatti ammoo lola gaggeessaa jiran itti fuudhaniin bakkoota hedduu dhuunfannaa isaanii jala oolfachaa jiraachuu beeksisaa jiraniin. Ministeerri muummee Sudaan Abdallaa Hamdook hidhaa mana keessaa ji'a tokkoon booda aangoo isaanii duraatti deebifaman. Mormii jabaan waraana biyyattii irratti geggeeffamu wayita itti fufeetti Hamdook hoogganaa fonqolcha mootummaa kanaa kan ta'an Jeneraal Abdul Fattah al-Buhaarii waliin waliigaltee aangoo qooddachuu yeroo mallatteessan televezyiinii biyyattii irratti mul'ataniiru. Hamdook waliigaltee haaraan aangootti deebi'an malee tokkummaan warra siivilii waggaa lama dura Hamdookiin kaadhime waliigaltee haaraa kanaaf beekamtii hin kennines jedhameera. Daandii magaalaa guddoo Sudaan irratti mormitoonni gara masaraa guddichaatti imaluun humni waraanaa guutummaatti aangoo akka gadhiisu yoo gaafatan qaamoleen nageenyaa ammoo gaasii mimaanessu itti dhukaasaa turan. Onkoloolessa 25tti labsiin yeroo muddamaa labsamee kaabineen warra siivilii erga diigamee namoonni 40 mormii waraanaa kanarratti godhame irratti ajjeefamaniiru. Hamdook yaada haaraa ammatti kan waliigalan ookkara dhaabsisuuf akka ta'e dubbataniiru. Dhiigni Sudaan gati jabeessaa mee dhangala'uu dhiigaa haa dhaabnu anniisa dargaggootaas biyya ijaaruuf misoomatti haa qajeelchinu jechuu isaanii Reuters gabaaseera. Waliigaltee haaraa kanaan ministeerri muummee Abdallaa Hamdook kaabinee biyyattii hanga filannootti ni dursus jedhameera. Haa ta'u malee mootummaan warra siivilii dhiibbaa waraanaa jalatti aangoo hangamii akka qabu ifa miti. Abdallaa Hamdook Aljaziiraatti yoo dubbatan waliigalteen haaraan kun mootummaa haaraa bilisa ta'anii akka ijaaran kan eeyyamuuf akka ta'ee fi filannoon waxabajjii bara 2023 dura akka geggeessan dubbataniiru. Hidhamtoota siyaasaa hiikuunis qaamuma waliigaltee kanaatis jedhaniiru. Humni waraana biyyattii erga fonqolchaas biyya keessaa fi alaatis dhiibbaa guddoon hooggansa duraanii bakkatti akka deebisu irratti godhamaa ture. Baankiin addunyaas gargaarsa Sudaaniif godhu adda kuteeraa gamtaan Afriikaas miseensummaa biyyattii kaasee ture. Humnooti lixaa akka US, UK fi gamtaan Awurooppaa dhiibbaa gochaa erga turaniin booda Hamdookii fi bulchiinsi siivilii bakkatti deebi'uu faara tolaan simataniiru. Hidhamtoonni siyaasaa akka gadhiifamanis gaafataniiru. Akka waliigaltee kanaatti Jeneraal Al-Buhaariin hoogganaa biyyaa ta'e aangoo qabatee Hamdookiif gadhiisee ni bu'as jedhamee eegama. Jeneraalichi waraanni aangoo kan to'ateef waraana waliinii biyyattii keessatti mudachuuf ture hanqisuuf akka ta'e dubbatan. Waliigalteen haaraan kun akka mallatteeffamu kanneen jaarsummaa ta'an keessaa hayyoonni biyyaa, gaazexeessitoonnii fi namoonni siyaasaa kan argaman yoo ta'u, seerri waliigaltee kana keessatti ce'umsa gara dimokiraasiif lafa kaa'ame ni kabajamas jedhameera. Haa ta'u malee waraanni biyyattii waliigaltee kana guutummaatti hojiitti hiikaa kan jedhu gaaffii guddoodha jechuun kan gabaase BBCdha. Gama biraatiin mootummaan Kanaadaa lammiilee isaa Itoophiyaa keessa jiran hatattamaan akka ba'an gaafachuun isaa mul'ate. Lammiileen Kanaadaa imala gara Itoophiyaatti akka hin taasifnee fi kanneen Itoophiyaa keessa jiran ammoo hatattamaan akka biyya keessaa ba'aniif Kanaadaan karaa marsariitii imbaatii ishee Itoophiyaa keessa jiruun ibsitee jirti. Ibsa kanaan lammiileen isheedhaa Itoophiyaa keessa jiraniif dhaamsa of eeggannoo of baraaruudhaa kan dhaamte Kanaadaan sababa wal waraansaa waliin walitti bu'iinsa saboota biyyattii lolli Itoophiyaa kaabattee deemsifamaa jiruutiin namoonni nagaa Finfinnee keessatti hidhamaa jiraachuu kan ibsite waggaa ta'u kanuma bu'uureffachuudhaan lammiileen isii akka baatu gaafachaa jirti. Lammiin Kanaadaa sababoota adda addaatiin Itoophiyaa keessa jiran kamuu gorsaa fi gargaarsa kan biraa eeguu dhiisuudhaan hatattamaan biyyicha keessaa akka ba'aniif gaafadhaa kan jettu Kanaadaan lammiileen biyyicha keessaa ba'uudhaaf gargaarsa addaa barbaadan yoo jiraatan ammoo furmaata akka qopheessiteef jirtus ibsa isii kanaan eertee jirti. Ejja karaa imbaasichaan darbee dhiisuudhaan bira darbuun namni lammii Kanaadaa ta'e Itoophiyaa keessa turuudhaaf murteesse nageenyaa fi lubbuu isaatiif gaafatamummaa dhuunfaa ofii murteeffatee qofa jechuudhaan biyyoota ollaattis ta'u sochiin keessoof ammoo odeeffannoo lammummaadhaa quba qabaachisuun dirqama jiru ibsichi eerusaa odeessi beekuun ni eerama. Haaluma kanaan erga wal waraansi biyyattii keessatti dhufee hammaachaa dhufuu bira darbeem sadarkaa Finfinneetti galuudhaa fi yaaddoo guddaa